Asamaar kafuunee jirra jirtuu buleewwan koo qaqqaalii fi gaggaarii hunduma keessanuu kanneen YouTube chaanalii Abdii Smart jalatti hordoftan jirra jirtuu har'as deebi'ee dhufeetiin jira viidiyoo addaa qabadhee jechuudha. Viidiyoon guyyaa har'aan qabadhee isiniif dhiyaadhe ammoo Facebook isa amma agartan kana yookaan qulfii looked kan afaan Ingiliffaatiin jedhamu kana akkamitti Facebook qollofachuu dandeenya kaa'u qulfii itti gochuu dandeenya kan jedhu. Barbaachisummaan Facebook qulfii itti godhachuu tokkoffaa namni isin hin barbaanne yoo isin hordofu jiraate akka inni maal akka isin poosti godhan suuraas ta'e viidiyoos ta'e poostii isin wanta isin hojjetan hunda Facebook keessa inni bakka kana bira gad dabarsuu hin danda'u kaa iddoo kana bira gad dabarsuu hin danda'u jechuudha. Garuu namni isin aadii walitti qabdaniin yookaan fooloo godhee duraan isin hordofu arguu hin danda'a jechuudha. Okay, maaliif namoonni isin hin barbaanne kan isin hordofuu barbaadu kan isin ofirraa biloog gootan Facebook keessan jalatti maal akka share gootan, maal akka post gootan, maal akka hojjetan kan hordofu jiraachuu danda'a. Kanaaf jechuudha barbaachisummaa isaa tokko. Okay, kan akkamitti godhachuu dandeenya kan jedhu. Lammaffaarraa immoo innaa piroofaayilii kan akkatti qollofanne kan yoo barbaanne akkamitti irraa banannaa kan jedhu. Lamaanuu bakka takkatti isiniif deebisa nafaana tura. Obboleewwan hangammaa channel kiyya faarataatti yoo jiraattan channel kiyya kana subscribe godha, bakka gaarii dhuftan like godha. Subscribe yoo godhan boo mallattoo bilbilaa san eedanii all notification kan jedhu rakaatu dagatanaa sababni isaa viidiyoon galakkisuu bifa notification'itiin isin bira gahaa bifa beeksisaatiin jechuudha. Barbaachisummaa isaa kana okay mee magaalatti baan gamoorma barumsa kanatti isin dabarsa. Okay, kana gochuudhaaf jalqaba Facebook keessan kana akkuma amma jiranitti profile keessan irra dhuftanii ni seentan. Erga dhuftanii seentanii iddoo tuqaa sadii tana ni agartaniin si'a achi irratti al takkaaf gattuqaa erga al takkaaf gattuqtanii optioniiwwan yookaan wantoota hedduu jira settingii kanneen keessaa look your profile iddoo jedhu kana irratti al takkaaf gattuqaa. Erga al takkaaf gattuqtanii profaayilii kee qollofuu ni barbaadda isin jedha kun look your profile jedha. Ayyan jettaan look your profile iddoo jedhu kadhuma iddoo magariisan irra gad dhuftanii kuno okay jettanii jechuudha. Look your profile only your friend can see photo and the story on your profile jedha. Kana jechuun hiriyoota kee qofatu wanta photo keetis ta'ee suuraa jechuudha wanta post gootus ta'ee story kee arguu danda'a kan jedhu. Okay jettanii jechuudha. Okay inna jettaniin halas dhumateera. Facebook keessan qulfii itti gootaniirtanii hiriyoota keessan malee namni biraa Facebook keessan jala deemee maal akka isin hojjettan suuraa akkamii akka jala qabdan arguu hin danda'u jechuudha. Okay, kana goone amma yoo hin barbaanne hoo yoo irraa kaasuu barbaanne hoo akkam goona asuma dhufne jechuudha. Facebook keenya keessa seennee iddoo jalqaba kanatti deebinee tuqaa kana sadiin kana al takkaaf gattuudha. Erga al takkaaf gattuun look your profile kan jedhu irra gattuudha. Erga achi gattuun bakka mallattoo qulfii tana qulfii banaa tana look your profile bakka tana qulfii tana gattuudha. Asii dhumarra gad dhufnee ammas look your profile iddoo jettu gattuudha. Obsaan eeggan ammas you looked your profile kan jedhu kana jechuudha. Jalatti more people may see photo post in the story on your profile kana jechuun namoonni kamuu arguu hin danda'an jechuudha. Amma yeroo kana irraa banuuf jirra. Okay ni gootan kalaas tumateera jecha. Haala kanaan namni Facebook fayyadamu kamuu wanta kana irraa fayyadamuu hin danda'a isin jedha. Obboleewwan koo qaqqaalii fi gaggaarii hangammaa kana wajjin turtan galatooma ulfaadha isin jedha. Garuu immoo warroonni viidiyoo kana kiyya kana jechuudha TikTok irra laalottu jirtan viidiyoo kana akka walaaltanii please asumaan jechuudha. TikTok kanas follow akkana gootan gamanumaa kabajaaf jaalala isin gaafadha. Kun akkuma agartan 0 irra jira jechuudha. TikTok gara keessatti seenuudhaan jechuudha. TikTok asumaan follow godhaa namni hordofuu barbaadan jechuudha. Erga TikTok follow godhanii linkii YouTube kiyya asumarra waan jiruuf bakka itti mallattoo YouTube kiyya kana al takkaaf asuma kanatti gattuudhaan jechuudha. Gama YouTube itti waan isin dabarsuuf karaa baay'ee tokko salphaadhaan jechuudha. YouTube keessa subscribe gootanii inna subscribe gootan beel icon tan tuquu hin dagatinaa isin jedha. Kabajamoo lammiiwwan koo ulfaadha galatoomaa waraabula yeroo ta'an viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Barumsi kun yoo isin tole like godhaa. Nagarsiisa yaada qabdan immoo gara koomentiitiin naa hiruu hin dagatinaa. Bye.